aadaa fi seenaa Oromoo keessatti maalummaa odaa beekuun dirqama Oromummaati. Odaan aadaa Oromoo keessatti bakka waaqni hariiroo isaa nama wajjin itti haaromsate jedhamuun beekama. Aadaa fi seenaa Oromoo keessatti odaan akka madda nageenyaa fi mallattoo eenyummaa tokkummaa uummata Oromootti ilaalama. Faayidaa amantii fi siyaasa Oromoof qaburraa kan ka'e odaan mukkoota jiran keessaa baay'ee kabajamaadha. Ardaan jilaa hedduun maqaa odaatiin yaamama. Fakkeenyaaf odaa nabee, odaa bisil, odaa doolaa, odaa bultum, odaa roobaa, odaa garaadoo, odaa girjaa fi kan kana fakkaatan odaawwan gurguddoon ni jiru. Bifuma kanaan Oromiyaa keessatti odaaleen yookaan ardaan jilaa gara 800 ol ta'anitu jira jedhamee dubbatama. Haa ta'u malee namoonni hedduun odaa 5 qofa jechuun dubbatu. Kun garuu dogongora guddaa fi seenaa ardaalee jilaa beekuu dhabuurraa kan maddeedha. Kana keessattuu dhaloonni qubee sirriitti hubachuu qaba. Ardaaleen jilaa kamirrattuu odatu moggaafama. Yoo odaan dhabamillee mukuma biraa itti moggaasu. Kana jechuun Oromoon akka baay'ina isaatitti odaa jilas baay'ee qabaachuu isaa ibsa. Odaa tokko irratti miseensi gadaa 5 odaa ofii ni qabaatu. Kanaaf odaa 5 gaaddisa gadaa 5 kana jala taa'anii kan mari'atan. Caalatti odaaleen beekaman namoonni hedduun kan beekan odaa roobaa Baalee Aanaa Gindhiir keessatti kan argamu, odaa bultum Harargee lixaa odaa bultum keessatti kan argamu, odaa bisil Shawaa lixaa Aanaa Iluu Galaan keessatti kan argamu, odaa nabee Shawaa Bahaa Qaaqii keessatti kan argamu, odaa bulluqammoo Horroo Gudur keessatti kan argamudha. Garuu akkuma jalqaba isinitti hime Oromiyaan odaa iddoo jilaa garagaraaf oolu 300 ol qabdi. Fakkeenyaaf gumii mi'ee bokkoo Gujii keessatti kan argamu yoo ta'u, gumii gaayoo ammoo Boorana keessatti kan argamudha. Sirni gadaa odaa jaarraa 12ffaa irraa eegalee raawwachaa kan ture yoo ta'u, hanga dhuma jaarraa 19ffaatti jiddugala siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo ta'ee tajaajilaa akka ture hayyoonni seenaa fi aadaa qorannoon mirkaneessanii jiru. Yaada qabdan nuuf kaa'uu hin dagatina. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa Qaxaleeti.